wanti arsii sirkaa keessatti deemaa jiru sagalee kana dhageeffatu. waan Oromoon kutaa kamtuu dhaqamaa jira. Kalee Oromoon biraa Oromoon bakka biraa yoonni fi namni tokkichi du'e. Nam Oromoo kumaatamatu walii galee sagalee ta'a. Jira ilmaan sirkaa reefa ilmaan kennaa reefa koota kennaa reefa obboloota kennaa bineensa nyaataa jira. Nama na cinatti argitan kana abbeerratti na oolu. Enggak teman ngerti gue, Pak. Cuman nih coba ya. Ini anak cike saya kan itu. Warna ya udah jadi ini mau boleh saya buat ya. Cite. Cike saya kenal lama. Cantik kali kita pun abera aja. Kau boleh saya. Wanggara namanya. Dilman sirka akala kayak itu terkenet. Warna lama kau bisa kisah tuh. Tokko yoo dubbanne hin jeefamna tokkos yoo gargaara hin jeefamna dhimma dhuunfaa kaasuun barbaadu haa ta'u gama akkas baadii takka dura maaf gibira gabbattaaf Dhaggeeffattaniirtan viidiyoo gibira gabbayi jedhee mootummaan qabee gibira ofirraa gabbaye maaf gibira gabbattaaf waraanni birallee fuudhee namni rakkatuu qofa osoo hin taane waan dubbannu hin qabnu rakkatee rakkoon isaa nama asirratti yoon fi wajji haasoo namni ajjeefamuu osoo hin taane ajjeefamee garaan keenya nagaa ta'e fayyaa ta'e lakki akkas miti miti. uummata Oromoo bira Garaan keenya madaadha. Oromoon dubbatu sin qabu. Manniin barumsaa hubatee Oromoo biratti dhabuudha kan nama aarsu. Namni Oromoo biratti dhageetti. Garuu ilmaan sirkaa namni sirkaa sabni sirkaa daa'imman ta'e miidhamaa jira. Duuti keenya waraana daa'imman kichuun Burra ke masa udang kuyu dua lagi nama teh himu sahamnya kampanye jalsa. Garaa beelaatiin Atau akka bineensaatti nama lama taru sagale muka. muka keessa dheetti. Muka keessa akka bineensa silaa mootummaa olees dheessaniimi muka keessa dheetti. Wallaahi waan garaa nama nyaatu. Daa'imman kichuun sabiyyiin afaan hin beekne haawwanni gugurdoon deemuun dandeenye jaarsotiin muka keessa dheessan ofii waan balleessan hin qaban. Shanee mootummaan jedhullee ummanni kun hin galchine ofii deemanii achi qubatan ummanni kun fidee achi hin galchine. Uummanni kun fidee achi hin galchine. Uummanni achi naa taa'an jenne qaama hidhatee mootummaallee yoo fedhan ofirraa dhoogganii yoo fedhan jalaa goranii yoo itti hammaatte yookaan ofirraa dhoogganii jarruu walitti hin deemanii kanaan san uummata. Mootummaan gama tokkoon akka amma sagalee dhageettan kanatti gibira gabbaraa jedha. Yoo gibira san gabbaruu didan mootummaa jennaan ka maal goona silaa mootummaan akkanaa mootummaan jedhamu silaa waan akkanaa mootummaa jennaan mootummaa yoo gibira gabbaruu didan ummata san gibiruma barbaaduu fi shororkeessuu fi sababaa godhatanii waan akkas akkasii godhan warri bosonaallee yooka dhaqanii gibira mootummaa san ka gabbaran taate hin dhiisu. Hayaa mootummaan kuni ummata kanaaf haala maal laalle? Ummata kanaaf haala maal laalle? Oromoon tuuwwan ammoo maa callifti? Dhalataan achi ammoo maa callisa? Kan nama aarsu amma wanni nama aarsu dhalattoonni achi afaan lugaamattanii callisu. Wanni nama aarsu amma kana daa'imman osoo rakkattu dubartoonni osoo gudeedamtu namni osoo ajjeefamu namni osoo rakkatu osoo buqqa'u nama meeqatu ganda ofii irraa buqqa'e nama meeqatu akka bineensaa beelaan gaara keessa dheessa. Mootummaan ammoo waraana barbaaduu dhiisee hawaasa nagayaa maaliif barbaada? Hawaasni akkanumaan dheessa yoo ka jedhamu taate soba. Hawaasni akkanumaan dheessu. Hawaasni ka inni dheessu buqqa'ee
daa'immaniif ijoolleen buqqa'ee bosona keessa kadheessu waraana mootummaa dheessa. Maaliif dheessa jalan dhaabatu yoo jettan hin dhiisu. Jalan dhaabatu yoo jettan hin dhiisu. Nama jala dhaabate miidhee, nama jala dhaabate hidhee, nama jala dhaabate ajjeesanii, nama jala dhaabate tumanii, nama jala dhaabate diqqeessanii cafaqanii jennaan kana dhagaa miree hawaasni. Waraanni mootummaa agarraan akkasit dheessa. Akkanatti jira hawaasni aanaa sirkaa gandoota baadiyyaa akkanatti jira. Mootummaan shanee sanillee dhoorgee hawaasarraa dhoorgee akka jarri achi keessa hin baane dhoorgee wanni inni kontirool godhe hin jiru. Gaddeemee hawaasa nagayaa dararu, ijoollee dhukaasa irratti dhukaasu. Mootummaa yoo lola banuu barbaade hawaasaan karaa jaraa goraa jedhee maaliif waraana irratti hin banne labsii godhe? Maa irratti hin banne? Waraanni seera qaba. Waraanni seera qaba. Amma Iiraan biyya kadhayaa jirtu. Gizaasni isin kufaa buqqisaa lafa kaayaa. Gaazii qe'ee keessan irraa fageessaa. Ifaa jalaa fagaadhaa. Maskootii bilillee qabu isinitti caccabaa. Buusaa lafa kaayaa. Waraanni seera qaba. Kenna ammoo waraana wal dhiisee ijoollee kichuu jaarsotii dadhabduu nama harka qullaa jiru kanarratti dhukaasaa jira. Dhaabadhaa hawaasa kennarra. Isinillee hawaasni aanaa sirkaa warri biyya alaa keessa jirtan hawaasni keenya dhugamaan miidhamaa jira. Yoo naannoo sanitti yookaa jarri walitti dhukaasanii nam tokko waraanarraa yookaa ajjeesanii yookaa booji'anii yookaa waa tokko godhan mootummaan gaddeemee hawaasa san shororkeessa. Hawaasa san shororkeessa. Mee hawaasni hidhannoo hin qabne kun shanee achi keessaa baasa, of keessaa baasa. Shanee mootummaa jedhuun kana waraana bosonaa kan of keessaa baasuu danda'a. Uummanni of keessaa baasa. Yoo dhaqee tumaanuu osoo mootummaa kanaa deeggaree hawaasni kun mootummaan hidhatee qabu kun shanee hawaasan irraa dhooguu hin danda'u waan ta'eef mootummaan hawaasarraa haa goru. Hawaasni shaneelleen deeggaru, mootummaalleen deeggaru, hawaasni haa jiraatu. Shanee barbaadadhaadha ammaani. Amma wanni an amma jedhaa jiru. Wanna nama jedhaa jiru kanama aarsu kanama gubu ummata nagayaa ummata harka qullaa jirurra maa dhiira taataniidha. Maa dhiira taatan? Hawaasa harka qullaa jirurratti maal gochuu dhukaasa bantan? Ijoollee irratti maal gochuu dhukaasa bantan? Ijoolleen tuni gaafa guddatte dhaloonni kun dhaloonni isin har'a akkana gootan kuni diinummaan har'a isin akkanatti ariitan bosona keessa ariitan garaa beelaatiin osoo jarri waan nyaatiin haawwatii jala qobee harcaasanii daa'imman taan akka qabatanii taan lafarra harkisaa dubartoon yoo akkana dheessan baay'ee tokko garaa nama nyaataa. Rakkoo kana ijoolleen aanaa sirkaa hawaasa Oromootitti dhageessisa. Hoogganni ol aanaa mootummaalleen haa dhaga'u. Waraanni gadi bobba'ee hawaasa akkana shororkeessu, hawaasa jireenya dhoorgu, hawaasni waa takka hin balleessine, waa tokko keessa hin jiru, harka qullaa jira. Waraanni yoo gaddeemu hawaasa harka qullaa kana naannessa. Kanan nama gubu. Nama harka qullaa jiru hidhatee jara yoo fedhe yoo arge yoo jarri bishikii qotatte hin dheessa. Ka inni irratti dhiiroomu waraanni hawaasa nagaati. Hawaasni maal keessa jira? Kanaaf sagalee ta'a. Hawaasni aanaa sirkaa ijoolleen daa'imman jaarsoliin harki caalu hidhaa jiran. Ammas ammoo hawaasni nagahaa shororkeessaa jira. Waraanni gadi deemu hawaasuma nagahaa shororkeessa. Hawaasa shororkeessa waraan sagalee ta'a. Ijoolleen